Kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti Musliima gargaaruu jaalatee osoo hin taane dirqameeti. Because ikoonomiin biyyaa kufee jira, siyaasaan biyyaa cabee jira, dinagdeen biyyaa kufee jira. Kanaan uummata Musliimaa ittiin sossobuutuudhaaf akkuma agartan dhaaddannoon tokko uummanni Musliimaa gabbaanii jechaa jiran Dr. Abiyyiin haa galatoomuu jechaa jiran. Waliigalaa miti. So mootummaan kana keessatti fayyadamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa keessatti faanoo waliinis rakkoo waan qabuuf mootummaan Itoophiyaadha. So amma karaa hundaanuu karaa Musliimaatiinis yoo gartee rakkoo qabaate, karaa Oromootiinis rakkoo qabaate, karaa Amaaraatiinis rakkoo qabaate, yoo karaa gartee siyaasaatiinis rakkoo qabaate, karaa mootummaan bakka seenuu dhabee jira jechuudha. Kanaaf hiree tanatti uummanni Musliimaa fayyadamee yeroo ammaa kana keessatti foonigaa ilaalchuma kiyya xiinxala kiyya hubadhu. Jaalatee osoo hin taane dirqamee mootummaan dhimma uummata Musliimaa kana keessa harka naqatee Musliimtota waliin isin waliin jira jechuudhaan siyaasa isaa gabbifachuudhaaf beekamtii isaa gartee raggaasisuudhaaf fudhatama uummata Musliimaa biratti argatuudhaaf kana hojjechaa jira. Alaa kulli haal nuti itti fayyadamuu dandeenya haga dandeenyutti fayyadamuudha. Period. That's what I would say. Garuu ajjechaan uummata Oromoo akka hin dagatamne akkasuma hidhaan uummata Oromoo akka hin dagatamne hayyoonni lama sadiitu hidharraa ba'e malee hayyoonni hedduun kumaantamaan lakkaa'aman qabsaa'onni keenya kumaantamaan lakkaa'aman qeerroon qarreen guutuu Oromiyaa keessatti alaa fi keessaan hidhaa keessa jiran. Kan hubadha. Kan hubadha. Mootummaan gaafii takka rogo takka gaafii uummata Musliimaa hunda osoo hin taane rogo tokko waan tokko nurraa qabatee jira. Rogo tokko mootummaan Itoophiyaadhaan nu deebisuudhaaf gaafiin uummata Itoophiyaa guutuun sabaa sablammoota kan Musliimaa hunduu guutuun deebite jechuu hin dandeenyu. Kan hubadha. Majlisni qaama tokko beeki. Qaama tokko rakkoo hawaasaa gara tokkoon furmaata ni godha jennee amannu. Garuu immoo mootummaatu waan kana godhee ittiin fudhatiin mootummaan dirqameeti. Hara seenuu dhabee jira. Akka ta'uu dhabee jira. Qarree irra jira. Qofaati irra jira. Diinagdeedhaan cabee jira. Gaazni biyyaa, jiruun biyyaa garuu hundaanuu kufee jira. Dippiloomaasiin isaa cabee jira. Alarraa bushaawee jira. Mootummaan addunyaa kun argaa dhageettisaa haga ati siyaasa kee tolfattu, haga gartee adeemsa kee tolfattu, haga gartee filmaatni haqaan gaggeeffamutti bajata biliyoonota lakkaa'amu irraa qabee mootummaan addunyaa taa'aa jira. Haga ati siyaasa kee tolfattu, haga biyyittii tasgabbeessitu, haga lola dhaabdutti wanni bajatni siif dhufu hin jiru jee mootummaan addunyaa irraa dhaabee jira bajata. Kuni waan ani sitti kijibuu miti. Kana keessa waan bu'aa argadhu dhugaan jirtu tana. Kanaaf uummata Musliimaa yeroo ammaa kana keessatti ifi qabuudhaan akkuma agartan hiriira garii keessatti mootummaan Itoophiyaa haa galatoome jechaa jiran jechuu qaamni Musliimaa majlisa Musliimaa deeggaruu jechuu. Kuni it's well siyaasa keessan gabbifachuudhaaf nutti fayyadamuu jirtan jechuu kana hubadhu mootummaan. Garuu immoo dhugaan jirtu uummanni Musliimaa isa beekuu qabu ajjechaan uummata Musliimaa fi uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne kana hubadha. Kana keessatti kanallee akka ijootti hin dagatne hin nyaadhamina isin jenna jechuudha. Arra keessan isin fakkaate keenya isin fakkaate akka nun galaafanne sun sani akka nutti isin fayyadamne itti fayyadamaa malee hagana isin jechuu dandeenya. Haan osoo mootummaan dhibbaa dhibbatti yoo majlisa bira dhaabbatu ta'e yoo dhimma Musliimaa kana dhibbaa dhibbatti waliin dhaabbatu ta'e waliin jiraatu osoo ta'e baankii qabeenya uummata Musliimaa muftii Haji Umar irraa fuudhee Hajitti kannudha. Dr. Jeelaan fatti sheeticha ammaan tana filatame kana eenyu warra Gaambeellaa bakka buusan itti aanaa majlisa federaalaa jechuudha. Hajji fatti Dr. Sheekh Haji Ibrahim fatti Sheekh Haji Ibrahim fatti fuudhee abbaa keenyatti majlisa dhibbaa dhibbatti qulfii waajjira akkasumatti maallaqa baankii hawaasa Musliimaa fuudhee as tarakkabuu danda'uu qaba. Osoonii fi mootummaan dhugaadhaan arraan tana kan majlisa Islaamaa kan waliin bira dhaabbatee seeraa fi sirnatti kan isaan deeggaru yoo ta'e
deemaa filadhaa nama isinitti amantan na fidaa jeemi okay namni jaalannu filatamee jira majlisni akka muslimni barbaadutti filatamee jiraamte mootummaan hoguu kana ummata filmaata haqaatiin hin filatamin kan gartee akka wal beekuun akka gartee mootummaa waliin jirutti achi jiru san kararraa kaasee majlisa amma seeraan ummanni islaamaa filate san bakka buusu qabeen yaa'iin ummanni muslimaa jidduu dedimtuun kadhaabuu danda'u mootummaa Itoophiyaati yoo dhugaadhaan haqaan mootummaan kun biyya san walqixxummaadhaan mirgi amantii haa kabajamu mirgi ummatni muslimaa haa kabajamu jedhee kan amanu yoo ta'e yoo dhugaadhaan siyaasaa isa gabbifachuu osoo hin taane qumaara siyaasaa nuti taphachuu osoo hin taane ummata muslimaatiif hayyaadu yoo taate rakkoon biyya sanii ummata muslima jidduutti akka guddoon hin argamne yoo barbaade hawaasa gartee islaamaa bakka 2-3tti akka hin qoodamne yoo barbaade majlisa ummanni filate hoggantoota ummanni islaamaa filate har'aan tana hiriira bahanii sagalee isaanii guutuu deeggarsa guutuu Itoophiyaa keessatti garsiisaa jiran kana mootummaan dhibbaa dhibbatti qulfii waajira islaamaa fuudhee hoggansa haaree kanatti kannu kan kana godhuu danda'u mootummaa qofa yoommoo nuti ni goona jenne bakka sanitti rakkootu argama wal jeequmsa guddaatu argama wal dhabiinsa guddaatu argama mootummaan yoo waan kana dhibbaa dhibbatti filmaanni haqaan beekamtii mootummaa biratti argatee deeggarsa kan dhufte sirnaan ammaan tana ammallee majlisni ahbaash baankii islaamaatirra qabeenya islaamaatirra qulfiin baankii isaan harka jira chaappaan isaan harka jira qulfii waajjira isaan harka jira damooza ammallee akka fedhanitti fudhachaa jiran damoozni ammattillee isaanirraan dhaabbanne kanaa ka godhuu danda'u mootummaan Itoophiyaa jidduu seenee seeraa fi heeraan majlisa seeraan hin filatamin kararraa meesee kan hawaasni filate waajjira qulfii itti kannee baankiis as tarakkabee chaappaalee jirus as tarakkabee waan gara gartee dhimma ummata muslimaa ilaalchisu hunda Dr. Sheekh Jeelaan Sheekh Hajji akkasumatti sheekootii filatamte korii filatamte kanatti as tarakkabuu danda'uu qaba. Osoo mootummaan kun kan dhimmi muslimaa isa na ilaalchise itti amanu yoo ta'e jechuudha. Kana kan hin dhaamu sun san. Garuu wanni argaa jirru jidduu ummata muslimaa seenee jidduu isaanitti maal jettaniin qumaara siyaasaa taphachuu jira jechuudha. Qumaara siyaasaa taphachuu jira. Kanaaf hatattamitti mootummaan jidduu seenee qabeenya muslimaa ummata muslimatti deebisu sun san. Hiriirri deeggarsaa biyyoolee isaa keessatti guutuu biyya keessatti godhame nu gammachisa nutti illee tola. Yoo barbaachisaa illee ta'e akka muslimatti guutuu Ameerikaa, guutuu Awurooppaa, guutuu addunyaa keessatti illee akka bahamu sun inshaallah yoo barbaachise ni godhama. Garuu immoo san godhuun hin dhibu. Mootummaan dubbii tana laayyuutti ilaaluu dhiisee osoo ummanni keenya rakkoo guddaa keessa hin seenne. Suufii fi sunnii fi salafii fi maal je'ee osoo ija hamtuu wallaalee rakkoo guddaa walirra hin geenye mootummaan jidduu seene waajjira ummata muslimatti harka qulfii waajjira harka ummata muslimatti deebisu baankii qabeenya silaa ammaan tana majlisni kaleessaa sun ammallee damooza fudhachaa jira. Kana mootummaan jidduu seenee damooza isaaniillee dhaabee gara damooza nama haqa godhatullee dabarsuu danda'uu qaba. Kana hubadhaa. Kana kan godhuu danda'u mootummaa qofa. Alaa deeggarsi godhamuu fi uummanni gabbee lallabu qofaa miti. Haga feene yoo gabbaanii deeggarsa goone hiriira baanis lallabaa ollees yoo mootummaan jidduu seene uummata kanarraa qulfii hin fuudhin baankii qabeenya baankii jiru hagartee maqaa hoggansa islaamaatiin Haji Umar muftii fa'aadhaaf kan namaa jiru kana yoo hin dhaabsisin baankiin isin hin beenuu jettiin ummata amma filame kanaan beekaa. Waan kana godhuu danda'u. Beekamtii kannee fi seeraa fi heera guuttatanii jiran je'ee duuba dhiibbaa godhee isaan gargaaruu danda'u mootummaa qofa. Sun achitti gabaabsa. Kaan immoo dhimma Johaarii jechuudha.
Jawaar Mohaammed duraan dursee baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hidharraa isaan baasee Baqqalaa Garbaatiif dabalee isaan jechuudha. Haasawoonni dhiyoo tana isaan godhatiin wal ilaalchisee ilaalcha kiyyaa fi xiinxala kiyya isin kan nu barbaada jechuudha. Jawaar Mohaammed ani gaafiin isinii qaba. Namni kuni amata lamaaf callisee ture, hidhaa ture. Jiraachuun isaatu alhamdulillah duraan dursee guyyaa kana ni garraahu jennee hamilee qabaachaan turre. Rahmatuma Rabbiitiin waanuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fedheetu ta'e malee akka silaa isaan fedhaniin Jawaar Mohaammed ara lubbuudhaan hin jiru ture jechuudha. Garuu fedhii Rabbiitiin rahmata Rabbiitiin hafee jira. Kaleessa hidharraa baafachuu dadhabnee namu harka marannee teenyee jirra. Abdiin inni biraa qabaachaa turee fi wanni isarratti mootummaan godhe sun dachii fi samii. Alhamdulillah. Alhamdulillah baga nuu bee. Duuba Oromoon akka jaanitti gaafa callisees maaliif callisee jaan? Gaafa dubbatees maaliif dubbatee jaan? Akka Oromoon jettutti callisanis buqqee dubbatanis bubbee jetti. Kanaaf dubbiin Jawaartuun akka dubbii Nabi Muusaa na fakkaatti. Qissaa Banii Israa'el keessatti Nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam Rabbii isaa kanatti waywaatee jaan. Qissaa Banii Israa'el egaa laa nusaddiq waa laa nukadhib. In kijibsiisnus hin dhugomsiinus garuu gorsa irraa fudhachuu dandeenya. Nabi Muusaan yaa Rabbii jee jaan. Yaa Rabbii afaanuma namaa kana jalaa nageenya baasii jee jaan. Yoon dubbadhe maa dubbattaa naan jaan jee. Yoon callise maa callistaa naan jaan jee. Yoon taa'e maa teessaa. Yoon dhaabbadhe maaliif dhaabbattaa. Yoon rafe maaliif raftaa. Yoon taa'e yoon rafuu baadhe maaliif rafne. Yoon waa godhe maaliif gootaa. Yoon godhuu baadhe maaliif hin goone naan jaan jee. Dubbii Muusaati beek. Nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam. Mee afaanuma namaa kana dadhabe. Yaa Rabbi afaanuma namaa kana jalaa na baasii jee jaan Rabbi isaatiin. Rabbiin dhageessaa jeen jaan. Abboo Muusaa Nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam. Barboo jeen afaan namaa jalaa. Ati dhiisi. Ani khaniin gabroottan kiyya kana ofii kiyyaa uumee ofii kiyyaa sooree nyaachisee obaasee waan isaan barbaadan hunda godheef guyya tokko nama Rabbiin rahmata godheef malee hundi isiitu galata naaf hin galchituu jeen. Anuma isaan uumee kana dhiisanii waan biraa gabbaran duraan dursee. Anuma isaan uumee nyaachisee obaasee bobbaasee galchu raffisee isaan kaasu kana anumaa hun arrabsanii. Anumaa waan fedhannaan ja'anii. Kanaaf ani isaan balleessuu dadhabeeti miti. Hiree kanneen tufaan fi obsee fi isaan dhise. Wanni si baasu Nabi Muusaa atilleen obsuudha. Ilma namaa jalaa niin baha jechuun hin taatu. Jechuudha dubbiin. Kanaaf gaa Jawaar jaalatus, Jawaar jibbuus, Jawaar qeequus, kan qeeqnes duraan dursee mirga walii kabajuu danda'u qabna. Namni isa qeequu danda'u dura ani Oromoodhaaf waliin dhaamuu danda'u maaliif Jawaar qeeqamaa warri jiruuf rakkoo qabdaniin jaa. An akkanaan isin jaa. Jawaar hin qeeqamin warri jettan isin rakkoo qabdaniin jaa. Yoo hin qeeqamin jette gaaroommina isaatii fi badoommina isaa akkamittuu beektahu. Namni tokko gizeen sirraa dubbatu gaaroommina keetu mul'ataa beeki. Gaaroommina keetiin mul'ata. Kan hubadhu. Bilisa ta'uu jechuun Oromoon bilisoomtee jechuu kan itti beekun ammaas qeeqa baadhachuu danda'uu qabda. Namni si qeequun, namni si arrabsuun ati nama jabaa ta'uu kee beeki. Guyyaa namni si qeequu eegalee, guyyaa namni si arrabsuu eegalee ati nama jabaa ta'uu kee beeki. Kanaaf namni jabaan ni qeeqama ni arrafama. Bar namni irraan dubbanne bar nama waan daliine bar. Bar Jawaar callisuun isaa bar. Callisuun isaa barboo nuclear bombirra nuu caalti kana boodhu. Dubbatuun isaatis nuclear bombirra nuu caalti kana hubadhu. Kana hubadhu. Amata lamaan callisuun isaa suni bu'aa hedduutu keessa jira jechuudha. Dhugaan siima dhaggeeffadhu. Hidhamuun isaa sunilleen innilleen akkuma sheekootiin jechaa turteen khayrii hidhamtee jaani. Arraan tan osoo Jawaar hidhamuu baatee silaa ala jiraate biyya san keessatti kumaantamaan namni nurraa dhuma daran jechuudha. Walii galaami. Fakkeenyaaf
yoo inni hiriira baasee waa hedduu kan gaggeessu osoo taate sila emotionally ta'ee gaafa Hacaaluun irraa ajjeefamu san kan gartee hoggansa keessa seenee waa hedduu osoo taate biitii sun ni gubatti. Hin jirtu Itoophiyaan har'aan tana sila. Maaliif mootummaan xiiqiidhaan aariidhaan akkuma waraana nurra bobbaasee uummata keenya fixaa ture san Oromoo fi Oromiyaallee dhabamsiisee fixaa jechuudha. Mootummaan lama ta'a oggusan. Ni gartan harki 100 harki 90 Oromoo fi Oromiyaan Jawaar harka jirti. Jaalattanii jibbitanii. Gaafas osoonii fi sila rabbiin khayriifuu akka hidhamu taasise jechuudha. Osoo hidhamuu baate du'a Haacaaluu sanirratti Jawaar callisee mana taasise fakkaate Haacaaluun ajjeefame. Jawaar callisee ni taasise fakkaate sila Haacaaluun ajjeefame. Sigalee osoo sila Jawaar hidhamuu baate arraan tana sababaa du'a Haacaaluu saniitiif Itoophiyaa guutuu barbadeeffama. Ni dhabamtiin sin sila Itoophiyaan. Ni dhabamti. Kuni hubannaa kiyya xinxalaa kiyya. Duuba Haacaaluun irraa du'ee inninis hidhamuun suni waliigalaa miti. Haacaaluus dhabnee Oromiyaa guututtis dhabnee Itoophiyaa guututtis dhabna sila osoo Jawaar hidhaa jiraachuu baate. Haacaaluus dhabnee Oromoo fi Oromiyaallee dhabnee Itoophiyaallee guututti dhabna arra kan irraa nu haasofnu sila. This is my yaada kiyya. Hidhamuun isaa sun gabbehee hawaasa isaa akka hin hogganne osoo hoggane because inninis bifa mootummaa fi qeerroo jidduu rakkoo guddaa uumutu taamaa jechuudha. Sun sani. Eega hidharraa bahee haasawaa inni haasawee keessatti haasawoon isaa nama hundaaf galuu dhabuu danda'a. Sii galuu dhabuun kee mirga guutuu qabda naaf hin galle jechee gaafatu. Garuu akka naa galeetti Jawaar Muhammad ABO fi WBO fi narraa himi waraanni haa hiikkatu hin jenne haasawaa san keessatti inuma waraanni haa hiikkatu waan joon dhageenya. Waraanni bosona jiruu fi daggala jiru hiikkatee manatti haa galu jiru haasoo akkas numaa hin dhage gurrarraa hin baane waan. Intervii afaan Amaaraa guutuutti hin dhaggeeffadhe. Intervii afaan Oromoo Jawaar Muhammad guutuutti hin dhaggeeffadhe. Jawaar Muhammad mootummaa Itoophiyaatiif sujuudaa waan jiru tokko illee hin agarreen. Abiyyiidhaaf harka kannaa Abiyyi gabbaraa waan jiru Jawaar Muhammad irraa jecha isaarra tokko illee hin dhageenye. Kaleessaas qabsoo karaa nagayaatiin gaggeessaa dhukaasa tokko malee jechaa ture. Suni mirga inni filate karaa inni itti amane kun karaa isaati. Sii ta'uu ni fudhatta sii ta'uu baatu ni fudhatta. Nuti karaa Jawaariinis yoo bilisummaan argamte ni fudhanna. Karaa qawweetiinis yoo bilisummaan argamte ni fudhanna. Karaa qawweetiinis kunoo amata lamaan sadeen kan itti jirra. Tattaaffii ni jirti alhamdulillah. Arra silaa waraanni keenya sigalee Jawaar Muhammad warri arra qabsoo keessa jiru waraanni irra daggala jiru bosona jiru kun warruma kaleessa Jawaar Muhammad akka inni biyyatti galu Itoophiyaa san bilisa godherraayi. Qarree fi qeerrumaatu bosonaas jira. Jawaar Muhammad gizee yaadduati. Qarree fi qeerroo arra Jawaar Muhammad akka inni Jawaar Muhammad taamee yaamsise kana hiikkatanii mootummaadhaaf haa jilbiifatanii haa sujuudan jechuun ni ja'a jettee amantaati. No akkas jechaan jiru inni. Furmaatni qawweedha. Furmaata irraa mahayyii mootummaan kun yoo gaafii uummata Oromootii fi sabaa sablammoota Itoophiyaatiif gara kursii irratti gattaa'ee marii gaggeessuu baatee hawaasas dhageessuu baatee akka ammatti jiru kana yoo hafuuf yoo taate kuni Jawaar Muhammad jaalatuu jibbuu karaan nu baasu karaa qawwee qofa. Kan hubadhu.
Wanni inni jechaa jiru immoo Jawaar Mohaammed waraanni daggalaa fi bosona jiru hiikadhaa galaa jechaan jiru. Lolli haa dhaabbatu, mootummaan lola haa dhaabu, riphee lolaanis rooba lola haa dhaabu, dhiigni haa dhaabbatu, biyya keessatti ajjechaanis haa dhaabbatu, hawaasa jidduu fi mootummaa jidduus lolli haa dhaabbatu, gatteenyee haa mari'annu, karaa nagayaatiin lola dhaabnee karaa nagayaatiin mari'annee dubbii tana haa fixnu. Jaalmarroonis akkanas jedha. Jaalmarroonis mootummaan kun gaafii uummataa yoo deebisuu dide seeraa fi heeraan gattaa'ee mari'achuu yoo baate karaa nagayaatiin nagayaan biyya tana yoo gaggeessuu baate mari'achuu baate nuti afaan mootummaan beekuun ifirraa mootummaa kana dubbisnaa. Afaan sun qawweedha jechuudha. Kana fudhatama qaba. Kana diddaan qanuuti. Jaalmarroo fi Jawaar Mohaammed yaadni isaanii tokko jeetiin amanan. Bakki isaan garaagarummaa bakka kanatti qaban hin jiru. Jawaar Mohaammed Jaalmarroon hiikkatee biyyattii haa galuu jechaan jiru. Jawaar Mohaammed Jaalmarroon ولا فانو جئين ولا إنيو وياني جين ولا ورانو ما بيخيس أمانتنا موتو ما يتوبيا جين والقبيل لا جرون هي كتان جني لولا دابا واللولان أرقم سيسو وربادن سن خران نجيهاتين مريدان حقان يادان والمهني بيتنا دؤرها أولشنو بيتيتون أبموف ديمتي لولي بؤا إسرا ميدا إساتو قد تجرا وقال ما صديف لولي أرقمي جرا لولي سون أباتو كل إنيوتو إنجيفتي بالسجنان أما إنجيفتي بيا قدوتي كنتوفتي أركان قبدو وياني لولتي خطونفتي بيا أركان قبدو ريبئي لولان خيني لولو جرا biyya Itoophiyaa guutuu qottoonfatee harkaan qabu. Lolli ajjechaa heddummeessu diinagdee biyyaa kuffisu daran biyya hammeessu yoo taate malee bilisummaaf achii nu dhiibaa nu siisaan jiru. Bilisummatti nu siisaan jiru. Addaan nu fageessaa jira. Namni keenya irra dhumaa jira. Lolli dhaabbatee waan silaa lolaan argachuu barbaannu san kursi irra teenyee mari'annee yaada keenyaan wal haa injifannu jechaa jira. Kanaaf hiikkadhaa jechuu fi lola dhaabaa jechuun tokko uummata kiyya isin gaafadha. Hiikkadhaa jechuu fi lola dhaabaa jechuun tokko tana na deebisi. Jawaar Mohaammed keessa yaada isaa keessatti ani hiikkadhaa waan jiru agarre. Hin hiikkannus. Hidhannoo teenya hidhannee abbaa seeraa fi sirnaan nu dubbisee ajjecha uummata Oromoo irraa dhaabe, sabaa sabmoota irraa dhaabe, gaafii uummataa mootummaa nin deebisa jee taa'een waliin mari'atu ni mari'annaan arrallee borus. Yoo mootummaan ajjechaa dhaabe nuti illee qawwee teenya ni deebifanna. Ol deebifanna. Yoo mootummaan ajjechaan dhaabin, yoo mootummaan gaafii uummataa kabajuu dhiisee, qawweedhaan deebisuu dhiisee, gaafii uummataa yaada moohataa yaada ummata mootuun siyaasa seeraa fi heeraan gattaa'ee kan mari'atoo taate Jaalmarroonis abbummaan fidhee qawwee qabu namni qawwee isaa keessa deebifatee taa'ee hin mari'anne hin jiru. Garuu qawwee hin hiikkannus hin hiikkachiisnus hiikkadhaas hin jennes Jawaar Mohaammed kan hubadhu. Ajjechaan dhaabbatee lolli dhaabbatee haa mari'annu jechaa jira jechuudha. An kana keessatti hiikkadhaa fi lola dhaabaa jechuun tokkoo miitinaaf. Hiikkadhaa lola dhaabaa yoo hiikkadhaati manatti galaa yoo jee mootummaa kanaaf jilbiifadhaa jechuudha. Kana keessatti an Jawaar Mohaammed irraa jecha akkanaan illee hin dhageenye. Haasoo akkanaan illee hin dhageenye. Hiikkadhaa fi lola dhaabaa jechuu addaan baafadha.